Anfoyera, 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 Anfoyera. Ipni kodume fitamba famera anan jallatamemi saul jibbamera kanfannona sofe dinni kana era galmen galagalera amarra era Anfoyera, 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 Anfoyera. Kanani waaqessu saala faalamiti kana wedduu baasu namni faarfatamu jaallatama malee maqaan kee jajamu yeessoo inni waala banee biyya nama miti kanani waaqessu saala faalamiti kana wedduu baasu namni faarfatamu jaallatama malee maqaan kee jajamu yeessoo inni waala banee atilma waaqayyooti masiisa jiraataadha amma du'a fannootti abbaaf amanamaadha taate akka nama baarsa ergamoota gattaate ansiifan faarsa baasa dhufte akka du'a kaate ati moggoon qabdu maaltu si morka erga kan Kristos taate jedhaani yoos ati jedhaani sanyii Abrahaamii dhadhaani waan Waaqayyo abdachiise in argattadhaani nan argadha jedha nan dhaala jedha haleluuyaa haleluuyaa Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 9 karaa Kristos Yesuus jedhaani isin hundumti keessan tokko Yahudi yookiis Giriikii garba yookiis birmaduu dhiira yookiis dubartii gidduu garaagarummaan hin jiru erga kan Kristos taatani yoos isin sanyii Abrahaam waan Waaqayyo abdachiise in argattaa. Ameen. Mata dureen koo in argattaa jedha. Gabaabadhuma jechuudha. Gabaabadhuma harka qabaattimaa akkas jedhaani ati jedhaani erga kan Kristos taate ati sanyii Abrahaamidha waan Waaqayyo abdachiises karaa Kristos Yesuus hin argatta waan Waaqayyo si abdachiise yoomiyyuu hin argatta seexanan nagayin biyya lafaan nagayin ati mucaa Yesuusidha kanaaf jedhaani isa barbaadaa turte in argatta jedhaani hiyyaanan argadha jedha haleluuyaa maanni nu argannu kun maanni waan nu godhu eenyudha argachuun kan keenyaa adda inni nu argannu biyya lafaa kana irratti wanta baay'ee argachuu dandeenya biyya lafaa kana irratti wanta baay'ee argachuu dandeenya Waaqayyo erga kan saanu godhate waan isatti tolu waan kan saa ta'e waan namatti tolu ofii isaa baatee nuu jira isin maal barbaaddu kiristaanni maal barbaadu warri tajaajilan maal barbaadu warri hojjetan maal barbaadu nuti sanyii Waaqarraati nuyi kan nu argannu nama biraa miti kan nu argannu biyya keessaa miti kan nu argannu biyya laatii miti kan nu argannu mootota biraa miti kan keenya kan waan nu godhu kan waan nu hojjetu sana barbaanne biraan kan nu ga'u Waaqa qabna Waaqa qabnaan jedhe
keessan Yesuusin dabaladha. Yesuusin dabaladha. Yesuus nama milkeessa. Yesuus nama raafan. Yesuus nama kenna. Yesuus nama dhaalchisa. Gammada ameen jedha. Maqaa isaatti amannee koo leeyyaanu miti. Ameen. Maqaa isaa warri waammatan yoomiyyuu gadi bu'anii deeman ba'aa deemu jijjiiramaa deemu. Bulanii ka'anii deemanii seexanni kufee dhagaa wajan warri waaqarraa waa eeggatan kan isaanii namni itti bu'u hin jiru. Daggaameen ittisuu hin danda'u, mortuun ittisuu hin dandeessu. Sobduun ittisuu hin dandeessu, jalloonni ittisuu hin danda'an. Inni Waaqayyo sii kaa'e kophaa isaa of danda'ee jira. Nan argadha dhikaa. Nan argadha dhikaa dabalee. Maqaa Waaqayyootiin wanti hin argamne hin jiru. Afaan isaa kan dubbate Phaawulos erga sanyii Abrahaam taatanii, erga kan Kiristoos taatanii, erga waamamtanii, isin isa Waaqayyo sin abdachiise hin argattu. Hafuurri qulqulluun yeroo hundumaa gara qajeelinaatti nu oofa. Kanaafidha yeroo hundumaa hafuura qulqulluu of keessaa qabaadha macaafni kan jiru. Namni hafuuricha of keessaa qabu banamaadha isa. Gurri isaa banamaadha, yaadni isaa banamaadha. Seexanni dukkana baatee gaafa dhufu keessi isaa ifaadha, manni isaa ifaadha. Namni hafuuricha argate yoomiyyuu hin dadhabaa du'aa rakkataan adeema. Ba'aa ifaa mo'ataa dhaalaa adeema. Warra akkasii ameen jedha. Amma wayitu ta'a qalam godhaafi fudhadhaasi. Namoonni wal cannaqxanii waan teessaniidhaafi hafuurri qulqulluun dingata dhufee nama simbiraa fuudhuu danda'a. Namni sagalee kan hordofaa jiru yoo jiraate hafuurri qulqulluun akkuma itti fayyadamnu akkuma amantiidhaan fudhannutti dhufa. Hafuurri qulqulluun akkuma amananatti nu hojjeta. Takkaatti leeyya'ee hin beeku. Hafuurri kun mo'aadha. Hafuurri kun waaqarraa dhufe. Hafuurri kun xinnummaattitu wallaaluma kootuun filatiin ati beekaadha, ati daalachooftuudha, ati gatiin qabdutuun jedhee dhufe dum jedhee narra bu'e. Urgufee ta'uwaara narraa urgufee argaa. Isa narra jira sirraa urgufu. Irrakkatidha. Kiristoos bira wanti dhibeen. Inni guddaadha, jabaadha, ittuma nu jiru jira Yesuus. Ameen ameen. Namni mana jira ittuma jirtutti waatu sii ta'a jedhe. Yesuus iddoo tokkoon waan filanne. Yesuus wallaanaas filateera. Beekaas filateera. Abbaa qabeenyaas filateera. Hiyyeessaas filateera. Karaa keessaas filateera. Horii keessaas filateera. Yesuus iddoo inni hin jiru. Ati wasaanyi amantii keeti malee Yesuus asii baatee muka baargamoo jala teessa Yesuus kokotteetti baargamoo jala sii dhufa Yesuus. Atammam keessa yoo isiin jedhe ammuma amantu keessaati. Amma amantii keenyaa keenya amantii sirratti hin dabalee. Nan argadhe kakkoo jedhe beeyyatu. Amma namoota qomee manuma taa'anii Yesuusii waldaanuu waa jira jedhe. Yesuus waldaanuu waa jiru. Yesuus sharaa keessa oloofuun. Yesuus waldaasaa dassuudha. Waldaasaa girmaadha. Waldaasaa salamoonidha. Waldaasaa gassuudha. Waldaasaa sii. Waldaasaa sii. Yooti lafoodhaa dhabees Yesuusii waduukaa lafoodha. Yooti ol baatee dees Yesuus ol boosuma duukaa. Yesuus suma keessa jiraata. Meel fuudhee egaa nan argadha kan koo jedhe. Maal kaasee dhuftan? Fayyina, nagaadha, dibata, wantuma barbaaddu siree laa fudhadhaa gala. Hin argataa laa namni aman. Nan argadha jedhaa kan motora. Sadi nan argadha jedhe. Konkolaata Yesuusii adee fudhatee eeggan kophaa joon jaalladhi gosa. Kana galee baasuun jedhe. Suuraa kana sagalee gaafa darbatamu calma deebiin. Warra fira kootii lafa ol kaasan gaafa ni asii darbatan. Wayi sirriitti eme firoonni ko eme ambadee firoonni ko hundumti keessan obbolaa ko hundumti sina hundumti keessan fira ko hundumti keessan haadhoo ko ananasi bidanna godhu achiis hafuurri qulqulluun bidanna mikinaatu asiis achiis kan socho'u tokko waan ta'e kana wal argannaan dubbiin dhumeera Yesuus argate achi nama mana hin argata hin argatta matarreen koyyuu hin argattaadha maal akkati torban kana barbaadaa turte hin beeku maal akkati barbaadaa turte hin beeku torban kana
Namun gaafa dhufe nama baay'eetu lakka turgu fudhana. Lakka turgu. Nama baay'ee socho'aa ta'e kan argachiisa. Ni kan dibata barbaada. Raajii barbaada. Kan faarfannaa barbaada. Kan balbala banamaa barbaada. Ni kan eebba barbaada. Eraa Yesuusiin fidaa dhufe. Burayu kanutan biasa kanutan ayat era jalo ambuneses Anna Mariami dan Furi kanutan alam kana sabata ketari noki kanutan isa sifarfat Yesus sifide Furi kali maka Yesus Furi kali maka Yesus Amen sabi sirati para sabi nepata sifid sabi nepata sifid sabi nepata sifid pada Untuk itu